Abduu Tiyoo. Abduun Tiyoo muuxannoo fi mudannoo namoota addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman qabatee isiniif dhiyaata. Yaan isiniif yaa baay'atu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaatti dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophii torbeetti qabannee isinii dhiyaannu keessummaa garaagaraa affeeruudhaan qabannee isinii dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo keessummaa baay'ee jaalatamaa ta'ee fi kabajamaa ta'e namoota hedduu biratti fudhatama guddaa qabu faarfataa jabaa tokko qabannee isinii dhufneerra. Keessummaa keenya faana wal bartanii achi booddee gaaffiiwwan tokko wal gaafannaa. Amma xumura qophii keenyatti hordoffiin keessan nu faana haa ta'u jechuun hawwii keenya. Faarfataa maqaa kee dhaggeeffattoota keenyatti beeksistee gaaffii tokko wal gaafachaa wajjin turraa kallattiidhumaan gara keetti darbina. Maqaan kiyya Faarfataa Girmaa Mul'ataa tan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Asallaa keessa. Iddoon dhaloota kiyyaa magaalaa Qarsaati. Faarfataa Girmaa faarfannaadha ayyaanni ati qabdu yookaan kennaan ati qabdu. Ayyaanni faarfannaa siif maalidha? Ayyaanni faarfannaa anaaf gammachuudha. Baay'ee faarfataa ta'uun yookiin waaqayyoo faarfachuun carroomudha. Ani yeroo dargaggummaa kanatti waaqayyoo faarfachuun mana waaqayyoo keessa olee waaqayyoo faarfachuun baay'ee na gammachiisa. Ayyaana waaqayyoo naa kenne dammoo ayyaana faarfannaa kanaan baay'een itti gammada. Baay'een jaalladha jechuudha ayyaana kana ofirratti. Ayyaana faarfannaa kana qabaattee baay'ee namoonni baay'een akka siin eebbifamaa jiran yookaan immoo ayyaana sirra jiru kanatti baay'ee akka gammadan nan beeka. Dhageettii garaagaraas qaba. Namoonni baay'een dhaloonni bara kanaa keessattuu kennaa isaanii hin beekanii yookaan immoo waamicha isaanii hin beekanii. Ati gara waamicha faarfannaa kanatti dhufuudhaaf dura waamicha kee akkamitti beektee waamichi kee immoo faarfannaa akka ta'e akkamitti hubatte? Egaa gaaffii gaariidha. Waamicha kiyya faarfannaa akkaataan itti beeke waamicha karaa sadiin beekamu. Waamicha gara tajaajila raajii taatee faarfataa taatee wangeelaawii taatee karaa sadiin beekuu dandeecha. Innis tokkoffaan karaa namoota waaqayyoo raajota waaqayyoo kaase keessan karaa sitti himuu danda'a. Inni lammaffaan immoo karaa abjuu keetitti karaa waaqayyoo ofii isaatti sitti dubbachuudhaan isaan beekuu dandeecha. Inni sadaffaan immoo keessa keetti si guuta. Keessa keetti guutamta jechuudha. Kanaafuu ani amma karaa kanneen sadeen keessaa karaa tokkoon ani gara akkaataa ayyaanni faarfannaa kun irra jiru baradhee innis keessuma kiyyatti na guute jechuudha. Karaa naannoo of beeka jechuudha. Waaw yaada gaarii fi yaada bareedaa nuuf kaastee gaaffii isa dhumaa gaaffii tokkoon si gaafadha. Dargaggoota bara kanaaf yookaan immoo akka kee faarfataniif mana amantaa keessatti yookaan waldaa keessatti kennaa garaagaraatiin ayyaana garaagaraatiin dhaloota tajaajilaa jiraniif ergaa maalii qabda? Ergaan ani dargaggoota kanneen qabu warroota faarfataa turanii tokkoffaa akkanan jechuun ni barbaada. Baga waaqayyo sin gargaaree iddoo aarsaa waaqayyoo irratti argamtanii jechuun barbaada. Sababbiin isaa dargaggoota baay'eetu jira kan biyya lafaa kana keessatti agarru akka waxaatota akka keenyaa kunniin jechuudha keessattuu carroomina guddaadha jechuudha mana waaqayyoo keessa faarfachuun. Kanaafuu hunduu gongorame akka sanitti fakkaanne sanin jedha jalqaba irratti. Kunoo fakkeenya fudhannee dargaggoota mana caatii keessa taa'anii hin jiru. Dargaggoota karaarra deemanii hin jiru. Dargaggoota illuminaatii keessa hojjetanii hin jiru. Garuu ani fi isinii waaqayyo carraa nuuf kennee jireenya carroomina odoon taane jireenya filanneeti. Mana waaqayyoo keessa tajaajiluu keessaniif akka gammachuu isinitti dhaga'amu beekaa jechuun barbaada. Wanni isinii dhaamuun dhaamsa isa dhumaa waaqayyo isin haa gargaaru. Faarfataa Girmaa ulfaadhu kabajamii yaada keetiif jecha dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophii har'aaf qabannee jalqabarraa kaasee hamma yeroo kanaatti nu hordofaa turtanii kana fakkaataa torbee immoo qophii biraatiin walitti deebinaa ulfaadhaa waan nu dhaggeeffataniif kabajamaa horaa bulaa deebanaa jechuu jaalanna.